Akkaataa qaba dubbiin sumni tokkummaa beektee. Mee akkaataa kanatti. Dura wal jaallatanii moo waliin turanii waliin jijjiiramna kan jedhan immoo injira gabeetta yeroo namni walitti dhufu. Akkaataa makanaa walitti dhufanii. Inni kana abbaa warraa isa biyyaa dhiifteetti? Wal lolanii jiru safaan dhaabatee jira yeroo sichaa isaan isaanii. Hin beektaa? Dhaabatee jira yeroo sichaa amma immoo walitti deebi'an yeroo soban qabu. Araaramanii jiru ammaa maatii araara leeme. Ayyee ishee akkamitti itti kennite mee akkasii itti kennite jedhime ayyee. Itti bilbilanka. Abbaa warraa isa biyyaan beektaati? Narratti hin dawwaliin harri dawwalaa jirtan asuma keessa teessanii. Asuma keessa teessanii? Eenyuun as keessaa sitti bilbile warra gadi keessaa? Isheera mooyis? Lak nama biraan irra dawwalaa ishee miti dhugaa. No, isheera mooyis adutti rakkoo qabu. Dhugaa waaqayyo ishee miti Kiristoos ishee miti nama biraa dhugaan dhugaa waaqaati. Maa eenyuuf jeen sobama ani nama ganaa wala deemaa jiru. As keessa teessanii nara shakke. As keessa teessanii nara shakke bar. Ennaa isheen jalqabumayyuu dhugaa waaqayyoo birrii kana hillaa'u hojii maal hojjetta yakennaa ani birrii kana hillaa'u sittiin kennuu sin amanuu waadaa galte malee jette sii galee. Waadaa maali? Wal fuunaa kamaan beekareeni. Wal fuunaa natti fakkaata. Guruuppii keessa jirta moo si akkana jedheen jetteette sitti? Giruuppii keessa jira. Giruuppii nama afurtu jira. Giruuppii sana keessa sii galee. Arfan sun eenyuunni? Mucaa deebaa jedhamu kana kennaadha, inseeneedha, anadha. Ayyee itti fufi deebaa waan kana irratti waan jiru ilaallaa ishii. Waadaa maali naa seenee itti fufi? Ennaa amma waadaa naa galtutti birrii koo hillaa'u jettennaa waadaa ni qabna dura wangeelaa walii galleerra miti anaa batii gaafa inni jiru iddoo Galaanee fi Eeliyaas jiranitti waadaa naa galii jettennaan Galaanee fi Eeliyaas wangeela caalanii anaa bati wangeelaa waadaa waliif galleerraa jedhe mucaan. Waadaa maal jedha walii galan? Hin beeku tokkummaa isaan lamaantu beekasa waadaa keessa hin beeku ani waan tokkoyyuu. Wal fuudhaadha moo waadichi maaliidha? Inni siinaa galeetti maali waadaa maaliiti? Isa kana dubbicha isa kana isaanitti deebisii isaan lama waliif haa deebisan isa kana. Isa dhaga'e qofaan sitti maa jiran. Isa isaanirraa xumurii. Ennaa isheen immoo iddoo Galaanee fi Eeliyaas beekanitti hin barbaada waadaa jettennaan isaa wangeela caalanii gaafa inni jedhu. Ennaa saniin booda jechi dubbatame jira jechuudha. Isheen birrii kana hin kennu. Maaliif hin kenna birrii kana amma hojii isaa baruutti jennaan ittiin hojii jalqabaa gaafa jedhu hojii sana namoota faana hojjettu natti himi namoota sana baruun barbaadaa jennaan achi booda akkamitti na amanuu diddee enne. Wal lolan iyyuu yeroo sanatti dhugaa waaqa. Ennaa maqaa namaa xabuun barbaadu namni wayii ufeetu maaliyyuu hin amante jecha sanas irraan darban dubba'u maaliyyuu hin amante maallaqa irratti amanuu abdee hanja'u namni wayii dubbate jechuudha. Daabboo kee kennuuf iyyuu namante iyyii maallaqatti kennuu amanuu dhabdee jedhu. Daabboo iyyuu amantee kenniteef hima. Ayyootii fu nuti afaan Oromootti dabaleetti kun nuti nama barate. Ati ila dhaggeeffadhu ila gaafa ragaa ba'anii qoy Galaanee gaafa ragaa ba'anii exactly jecha gaaf sana dubbata mana seeraallee amma biyya kana eenyutu daabboo iyyuu kenniteef birriitti kenni jedhe Deevi Ammani waa'ee akkasiin dubbanne waa'ee akkasii dubbachaan jiru maaliyyuun amantee maallaqaaf amanuu abdee isa jedhani gidduutti irra darbeera dubbii irra darbeera maaliyyuu hin amante maal Deevi Maqaa namaa awuun barbaadan asirratti. Barra gaadha bari nuti maal amma sii galeeraan giruuppii nama furiiti. Qoy giruuppii nama furiin tokkummaa. Giruuppii nama furii keessaa tokko isheedhaa Deeviidha. Tokkummaan maa qorqortamma dubbii. Kanan dura sitti dubbaddes kanuma bar. Intalli suma sinii deebisaa jirti. Kanuma namni dura sinitti dubbadde intalli sinii deebisaa jirti bar. Jara wallollaan wal manaa waliin deemaa. Wallollaan wala manaa waliin deema jennirra barkanuma waan addaan jiru. Isatti dubbatte miti inni siin dubbataa jirtu mooti sorry. Kan dubbanne waa'ee kanaati malee waa'ee kanaa miti jennaani dura. Qoy mi'aati obsat.
Eenyutu daabboo yoo amantee kennitee fi maallaqa shakkitaa jedhe giiftii mabbicha. Deebaama akkasii. Deebaama akkasii giruu birratti deebaan akkasii jennaan ishee yeroo sanatti cufattee baate. Maaliif hin beeku nuun jedha reewwa kana jedhee kaayetti fufi. Amma oduma isii tati ijoolleen kuni haa kakatanii isaan booda waaqayyoon itti haala barbaachisa isaan haa kakatan. Maaltu ta'e sana booddee daabboo yoo amantee kennitee fi maallaqatti kennuu dhiiftaa eega jedhee booda maaltu ta'e. Maallaqaaf amantee abdaa jee gaafa akkas zee'u isheen aartee illee ni baate saniin booda adeemsuma keessa immoo birrii kana meeqa ta'uu hin beeku garuu immoo ergasiitii maallaqa ishee kana itti laatteetti intalli kunneen kanan beekaa akkasii. Itti laatuu si wal dhabdee baate waan ta'eef akkamitti beeku. Ugaa waaqatti laatteetti. Guyyaa biraa walitti deettanii haasoftaniittu gruupii. Jechuun diddee baate nama diddee bahe tokko akkamitti. Ergasiitti deebi'ameera tokkummaa ergasiitti deebi'amee walitti iyyuu araaramanii siigalee ergasii araaramanii walitti iyyuu akkasii. Eega deebi'an sana maal dubbatanii? Eega deebi'ame boo. Ara gooftaa Yesuus ani sayyaada uga waan dubbatame ergasii immoo walumatti araaramanii. Fakkeenyaaf maallaqa kana kennuu irratti namaa ni beektaa? Wal dhabanii edda ba'ani maallaqa irratti. Mitiire maallaqa kennuu akkamitti kennuu barte kennuu immoo akkamitti barte? Koottu sammoo kajee waadaa sana koottu nan sii galaa koottu nan sii galaa guyyaa barbaadde koottuun waadaa sana nan siif galaa sammoon ni sii galee mucaan guyyaa barbaaddetti koottuu je ennaa isuma irratti otoo jiramu immoo inni gidduutti biyya galee natti fakkaata. Otoo biyyan galiin dura immoo inni as ufanii maturan Abudaabii makanaa. No, jechuun maallaqa sanatti kennuu walitti deebi'amee waadacha galamee wanti jiru maa inni wanti qabatamaan. Ani waadaamee akka galame beeku maallaqni irra jira abboonni kan waan beekamu. Akkamittiin jedhee bara akka isaanitti mika giiftii ko. Deebi'anii araaramanii jiru. Maallaqicha kenneeraaf siin jette moo akkamitti barte reenutti mika akkanattan bareede. Natti himteette maallaqa irraa qabaa birrii 3,000 fudhatee deebi'een irraa jette. 3,000 irraa qaba jette. Narraa fudhatee deebi'eette. Shuu. Dhaqee. Deebati maaliif iyyi daabboo iyyuu amanteetti kennitee maallaqa amantee dhabdaa itti kaatee nutti mudii diree kana deeba. Bara calqaba sinitti meera bara sinitti aseera. Sa'aatii birrii isaan walitti kennan hin argine malee kan isaan wal lolanii wal shakkan guruppii keessa walitti araarsin irra siin jedheera bara. Sa'aatii birrii katti kenni jiraatu ta'e maal akkana jedhe. Waa'ee maallaqaa miti amti jarri wala manuu dhinnaa wala manaa wajjin deema erga jireenya waliin jammarreettan erga wal jaalattan erga jaalala dhugaa waliin qabaattan wala manaati waliin deema wal shakkuun sin hin barbaachisu. Waa'ee maallaqaa miti jette deeba. Waa'ee maallaqaa miti jette. Daabboo yoo amantee. Waa'ee maallaqa walitti kennanii. Waa'ee maallaqaa miti. Ageeffadhu tokkummaa dubbiin jijjiirini. Dubbiin jijjiiruu miti barisa siin jetten siike yeroo ifattan siike. Afaan kee gara daabbootti gamaka. Kanaafuu kan nuti araarsine wal shakkina. Ammas na dubbisuudhaaf asirratti jechicha bar. Wal shakkina siin nama waan akkanaayyuu waliin ta'aa jirudha. Waan ammanaa irratti immoo akkamitti wal shakkitu wala manaati waliin deema wal shakkuu sin hin barbaachisu jennee dubbanne waan dubbanne irraa garuu sa'aatii isaan maallaqa walitti kennanitti hin argineedha. Ammas gabaa uummata. Okay. Maal gaa isinutti gamtanii miti ba? Isinutti gamtanii ballee. Maal isinutti gamtan miti ba kan koko waan dubbattare keessanis dubbadhaa. Deebaan garuu eddee daabbootti amanteetti kennite maallaqa amanuu dhiiftaa jechuu maali? Nutti himuu qabda turte. Nutti himuu qabda garuu kanas ta'e sana carraa tokko kenninaa fi eenyudha. Kennaa garuu wanti Oromoon irraa qulqulleeffachuu qabu. Obboleessa kiyya maallaqa harkaa fuutee kaatee hin kennu sababa kanaaf hin kennu jechuu mirga qabdaa'uun fuune immoo waan rabbi si ergu tokko yoo hin fuune wanti fuute ta'e jedhamu jiru. Yoo mucaa kana harkaa immoo maallaqa fuute ilaali waa tokkotu jira wanna dhugaa tokko namni hin heerumu hin hiikama akka amantaa islaamaattis jira. Tokkoon si xaallaqa anammaa dhawurraa koo hunda xaallaqee fixeera heerumuu dandeessi gara buutee jechuudha si gadi fakkeenyaaf hiikeen fixe waan hin qabu. Hiikeera jechuun dargaggeessatti heerumuu dandeessi, nama guddatti heerumuu dandeessi, mirga isheeti. Inni fuudhu suni booda heerumtuun si fuudhe jechuu danda'a. Isa sana beeka. Heerumuu immoo hin dandeessi.
Amman talli ati tobbee fakkaataa heerumtee tariitii bakka akkamna shawwaddi minaamin jettee jaarsatu qabdu akkamittiin xabbafamaa ijoollee way barbaade xabbasuun qaba jettee ramshaa kaasuus dandeessa mirga keettatis kunis haa ta'uutii garuu wanni dhugaan tokko nuti dubbannu jaarsi si dhufe sitti horuu danda'a si doorsisuu baalii fi warra koo akka ragoota jechuu danda'a isiinis yaan durba duudhaadha itti sitti hiruu dandeessi kana hunda shawwadamuu dandeessa badiidhaan dhiifama si gaafachuu dandeessi kana sigalee garuutii maallaqa kana waadaa galtee kaampaaniin hojjenna waliin jijjiiramna jettee yoo harkaa fuute waaqayyoon sodaadhu hin kaadin garbi jecha si goyyoomsiteef immoo dhiifama si gaafachuu dandeessi fakkeenyaaf akkana dhiisuu dandeessa bara eega bartee uffata keessa saabbattee sinumayyuu shaanxaa kee uffata kee naqattee dhiiftee biraa kutuun mirga keeti bara mirga keeti gochuu dandeessa kan biraas hin barree xabbasteetta takka xabbasteetta maashaallah mitiire rakkoon qabu maammadoon silaa sana isa namoomaatitti waa irra gaafate isa dubbii osoo hin taane dhaggeeffadhu kan namoomaati amma kan namoomaatti jira dhaggeeffachaan ture irratti baay'ee dubbadhee meeshii waan dubbachu ishirra dhimman qabu jedhee ittime kana waliinet kennaa jaalatte haa jedhuti kennaas immoo dhufe mucawoo koodha maaloo dhiisi jedhee hin gaafanne haa jedhuti ishiinis immoo dursite dhirsan qaba kenna ani dhirsa biyyaan qaba jedheera humnaan kennaan na jaalatettemi wangeela baattee akka kattuuti waa'ee birriishi sanas immoo rakkoon qabaanis wangeela baadhee ni gata Galatoon ulfaan gaafii baay'ee naa deebisee qoy tokkummaa nan fixa qoy gaafii yeroon tokkummaa gaafii dhumaa na jala qaabatte yoo naa deebisi naaf deebisuu dhiisisu dhugaadha obboleesso waa'ee dhimma isheen sana hunda sobdee isa bira geenya ana waan si gaafadhu waan biraadha ati waati deebisartu waan biraadha qarshii ati takkaa manatti laanne jechaa jirta natti laanne jechaan jira afaan oromoodha miti mee dhugaa waaqayyootiin kakattaa qarshiitti laanne dogoggora isa kennistuusi dhugaas qabaadhus adhabus rakkina qabu deebisi jechaan jiru sitti maan jira kakannee adda baanaa dheera kumoo kakannee adda baana rakkoo no amma isheen amma qarshii walii galteedhaan isa ta'u dogoggorris kan ishee ta'u kan keessa ta'u qarshiin si biratti kenname ramoon kennamne sitti maan jira miti maa na dhagaan jirtu ishi kanaafuu na harkaan qabdu waliif amaanaam naa jenneerra miti yoo ragaa qabaatte rakkoon qabu ragaa ishiin naa gaafattu yookiin amma isaa walii amanamu bina jiru mati gaafeeti gaafadhu dhiste kan biraa deebiste na xumurachiisati kanaaf iyyuu irraan qabatte miti na namaafis hin jedheera kan gaddas dubbadheera irras dubbachaan jira kanaaf iyyuu inni kun rakkoon qabuuti dhimmichi sun xumuramee edda dhimmichi mucaa sanarra xumuramee ishii wanti jiru muluun xumuramee waa'ee birrii nan kakadhaaf ishiinis immoo kennaa siruma dhirsan qaba jedheera kennaadhaan dhirsan qaba koy atamma kan jedhaa jirtu atamma waan asii ammallee taanaadha hawaasi nama 2,500 dhaggeeffataa jira ilaal isheeni sirriidha dogoggora isheetti muraa jirra amma waa'ee dogoggora isheetii abbaa manaa fala humnaa keessaa baanee immoo gara qarshiitti adeebinu yeroo wal jaallattan sirriidha wal jaallachaa turtan qarshii sitti hin kennine kan dubbachaa afaan oromoodhaa bar irra deddeebiin sitti amma carraa mee yeroo tokko carraa naa kenna maarkos kanatu jira ani waa tokkittiin barbaada abbaa warraa kun intala kana dhiise inni biyya jiru sun namicha sanaa fayyaadaa jira dhiiseera moo yeroo isin dubaa jirtu wal dhiisanii kee itti deebi'e moo wajjumaan jira nama sarraa adda baafachuu barbaada lakki dhiisee kee itti deebi'ee wanta naa deebisuutu beeka deebii isaarra dhaabbadhee kennaan dhugaan maallaqa mucayyoo kanaa hin fuune